bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti miseensonni mana maree bakka bu'oota uummata hawaasa aanaa Wanjii waliin marii geggeessan. Marii kanarratti qaamoleen hawaasaa adda addaa aanichaas hirmaataniiru. Bu'aaleen hooggansi jijjiirama hawaasa tumsuun hojjetamaa turaniin milkaa'inni guddaan galmaa jiru sagantaa marichaa irrattis iftameera. Kana malees marii kanaan hojii kan bara darbee caalaatti bara 2018 keessa hojii milkaa'ina hawaasichaa dabalan irratti xiyyeeffannoon akka hojjetamuuf irrattis mari'atameera. Afyaa'in mana maree aanaa Wanjii obbo Qaachaa Taliilaa haasawaa taasisaniin kaayyoon marichaa hanqinaalee gama hojii mootummaa fi paartiitiin hojjetamaa turan irratti hawaasa waliin mari'achuun gara fuula duraatti hirmaannaa hawaasaa hojii misoomaa keessatti qabu irratti waltajjii taasifameedha jedhan. Kaayyoon waltajjii kana bakka bu'oota uummataa wajjiniin bakka bu'oonni uummataa hawaasa aanaa keenyaa wajjin marii gaggeessuudha. Innis maali? Mootummaa fi paartiin keenya yeroo adda addaatti hojii uummataa hin hojjeta. Hojii uummataa hojjete kan bakka hojiin hojjetametti hojii hojjetame uummanni akka hojii hojjetame galateeffachuu akka danda'u, bakka hojiin hojjetamne hanqinni jirutti gaafisaa uummanni akka kaasu. Hawaasni maricha irratti hirmaatanis hojiileen misooma gama magaalichaatiin hojjetame fayyadamummaa isaanii mirkaneessaa jiraachuu fi nageenya amansiisaan jiraachuu himuun rakkoolee daldaltoonni dabalii hin malle taasisu, geejjiba irratti gatiin dabalu, qulqullinni bishaan dhugaatii aanicha keessatti dhibuu fi rakkooleen mana jireenyaa isaan mudachaa akka jiru akka hanqinaatti kaasuun gaaffilee fi yaadawwan garaagaraa dhiyeessaniiru. Waajjira geejjibaa akka aanaatti otoo hundaa'e maaliif jarri obboleeyyan kiyya kaasan kuni waajjirri geejjibaa yoon dogongoree na sirreessitu waajjirri geejjibaa akka aanaatti hin hundoofne otoo hundaa'e rakkoo kana hin fura jedheetiin yaada. Binishaan Oromiyaa garuu wareegama guddaa kaffalaa odu jiru lafa tokko argatee hin beeku. Misoomni keenya itti fufaa jira. Amma samoona uummanni keenya gara garmaamaa oduu ta'e deeme. Garmaam magaala fakkaatteerti. Shinshaanoon wanta addaadha bakka. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa aanaa Wanjii obbo Muhammad Amaan gaaffilee fi yaada hawaasni kaasan irratti ibsa kennaniin hirmaannaan uummanni hojii misooma siyaasaa fi nageenya irratti taasiseen bu'aan argamee jiraachuu himaniiru. Kun immoo guddina magaalichaa saffisiisuu fi misoomni walitti fufiinsa qabu akka hojjetamuuf kan nama kakaasu akka ta'e eeran. Waliigala hojiin akka aanaa keenyatti hojjetame hojiin babal'aan jira jechuudha. Isa kana ammasitti tarreessuun yeroo biraa yeroo fudhannee akkamitti uummata kana wajji hojii misoomaa hojjenne, hojii siyaasaa hojjenne, hojii nageenya hojjenne waan jedhu sirriitti sadarkaa irra jirus akkamitti akka hojjennes akkamitti akka uummanni hirmaates qindeessinee dhiyeessuu dandeenya. Haa ta'uutii uummanni kun hojii siyaasaa aanaa kana, hojii misooma aanaa kana, hojii nageenya aanaa kana sirnaan cinaa dhaabbatee uummata har'aan ga'ee jechuudha. Hawaasnis ofiisaa jijjiiruu fi inisheetiivii mootummaan karoorsee jiru olaantummaan hojjechuuf ga'ee isaa hundaa ba'uu akka qabus ni tumsinaa jedhan. Afyaa'in mana maree magaalaa Adaamaa adde Immaabeet Jibba waltajjiin marii uummataa iftoomina hawaasaa fi mootummaa gidduutti uumuuf akka ta'e ibsan. Marii mari'annu hojii hojjetamee qabatamaa jira. Wanti hafu jira. Achirratti immoo uummanni hirmaatee hojii hirmaannaa uummataatiin sabbata haadhaa fi abbootii keenyarraa kiisii keenyarraa bahee waan hojjetame kun gahee olaanaadhaan uummata kanatu raawwate waan ta'eef ilaaluu barbaachisaadha inni hojiin aanaa Wanjii keessatti hojjetamaa ture ilaaluu danda'ameera. Hawaasnis misoomaa fi nageenya aanichaa mirkaneessuuf hojjechuu akka qabu jechuun kallattii kennaniiru. As biratti immoo wanti hanqatee jira. Kanaaf eegaan ammoo akkamitti uummata wajjin hojjechuu dandeenya? Bifa kamiin ammoo uummanni kun irratti hirmaachuu qabaa fi gaaffii uummanni kaasaa jiru kun deebii argachuu qabaa kan jedhu akka mootummaattis akka mana maree uummataattis manni maree magaalaa keenyas waan xiyyeeffatu argachuu qabu irratti xiyyeeffannee hojjechuun barbaachisaadha waan jedhu yoo kaasnee gaariidha waan jedhuufi. Xumura marichaa irrattis jiraattonni aanichaa gumaata buusaa gonofaatiin midhaan nyaataa barattootaaf oolus kennaniiru.